taane uumamnee gadi kan godhee nu jiraachisu diina. Inni guddaan waan hundumaa keessaa iddoo Waaqayyoon argametti argamuun hiikama guddaadha. Poteenshaalii keenya isa dhumaa jireenya isa Waaqayyoo isa gaarummaa mucaa namaatiif qabu isa dhumaa kan nama jiraachisu Waaqayyoo. Hojiin nama jiraachisu, maatiin nama jiraachisu, firri nama jiraachisu, hiriyaan nama jiraachisu kan poteenshaalii isa sirrii nama jiraachisuu danda'u Waaqayyoo duwwaadha. Biyya kana keessatti siistamiin isaa akka Gooliyaan nama sodaachisa. Jireenyi isaa nama sodaachisa. Wanti namatti darbatamu baay'eetu jira. Wanti mataa gadi nama qabachiisu baay'ee jira. Namumti tokko immoo namni mo'ame akka Geediyoon immoo namni mataa gadi qabate isinitti iyyuu dhufaa tokko. Siistamii biyya kana, hojii biyya kana, maaloo biyya kanaa isiniin jedha. Inni ofirratti moosiseera jechuudha. Wanti namni ofirratti moosise immoo inuma mo'a namarratti. Kanaaf isa guddaa Waaqayyoon ilaalle isa poteenshaalii keenya baasnee akka tajaajilu. Poteenshaalii keenya baasnee akka jiran akka Waaqayyo nuuf jedhee nu uumetti baanee akka gallu yaada gaarii isa nuuf qabu Waaqayyoon yoo ilaalle garuu isa Waaqayyo nuuf jedhe jiraannee darbin isa Waaqayyo nuuf jedhe bira geenya. Har'a kan inni itti qophaa'e kana miti kun keessuma koo dhufnaan dubbadhee ammuma daqiiqaa 15 ta'u hammuma Waaqayyoo nuuf kenne irratti dubbannaa garuu hin kadhanna. Waaqayyo kunoo na barbaadadhaa na argattu jette kunoo si barbaadachuu dhufne fuula kee dura jirra gooftaa waan meeqatu jiru wanti baay'ee lafti namni dhaqu baay'ee nutu jiru si isa guddaa si isa poteenshaalii namaa baasee akka namni gooftaa akkati jettetti jiraatu barbaadu dura fuula kee barbaadachuu dhufne irraa gooftaa tokkoon keenya gaaffii qabna tokkoon keenya waan barbaaddannu qabna tokkoon keenya waan ilaalluu qabna. Garuu gooftaa hunduma isaa dhiisne fuula kee dura dhufneerra ati gooftaa yeroo kanaaf waan ta'u nutti dubbadhu. Ameen. Si barbaannaa gooftaa ofii kee nutti mul'isi. Ameen. Wanti baay'een wanti mul'atan wanti akka Gooliyaad guddaa ta'an wanti nama dhiphisan wanti poteenshaalii gadi nama jiraachisan wanti isatti namaaf jettee gadi nama jiraachisan nama joorsan namni akka ija sirraan kaawwanne guddaa fakkaatanii kan mul'atan baay'eetu jiru gooftaa koo. Ija keenya sirra kaa'achuudhaaf iyyuu humna nu barbaachisa. Humna nuu ta'e si ilaallee baanee galla. Humna nuu ta'e ofii kee nutti mul'isi. Isatti barbaaddu gadi nu jiraachisuu kan barbaadan, nu joorsuu kan barbaadan, isatti jetti akka nu hin jiraanne kan gochuu barbaadan ergamoonni diinaa, ergamoonni seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhamana ta'an. Qilleensa kana irratti kan hojjetan, lafa kana jalatti kan hojjetan, lafa kana jalatti kan hojjetan, karaa adda addaa kan of mul'isan. Jilba ijoollee Waaqayyoo kan qaban akka ijoolleen Waaqayyoo gara keen ilaalle kan godhan dukkanaan sammuu namaa kan hidhan magaalaa kana keessatti kan hojjetan fagoodhaa kan darbataman dhiyoodhaa kan darbataman humni diinaa humni seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Ameen. Ilmi Waaqayyoo hojii diinaa diiguuf mul'ate jedhamee akkuma barreeffame hojiin diinaa dhokataatti hojjetu hojiin diinaa mul'ataatti hojjetu sammuu keenyatti laphee keenyatti karaa adda addaa kan darbatamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Nutti dubbadhu si dhageenyaati. Nu deebisi hin deebinaati. Waan nu qabee jirurraa nu fayyisi hin fayyinaati. Waan nu hidhee akka nu fuula duratti hin deemne miilla keenya qabee dhaabe akka nu hin tarkaanfanne kan nu godhe utuu si arguu barbaannu utuu si ilaaluu barbaannu kan booddeetti nu deebise maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ati gooftaa nutti dubbadhu isatti jette taana nu gargaara maqaa Yesuusiin. Ameen. Har'a kan wajjin akka jiran nu barbaade humna filannoo namni gaafa Waaqayyo uume filannoo wajjin uume Waaqayyo. Filannoon garuu filachuu dandeenya malee konsikwensii filannoo yookaan bu'aa filannoo sanaa filachuu hin dandeenya. Isa Waaqayyo isaaniin jedhe filatanii bu'aa isa Waaqayyo bira gaa jedhe warri bira gaan jiru. Isa Waaqayyo isaaniin jedhe dhiisanii iddoo biraatti dhagaanii isa Waaqayyo isaanii jedhe gaditti aboo Waaqayyo isaanii kennee gaditti poteenshaalii isaanii gaditti warri jiraatan jiru. Nama lamman tokko ilaalla akka Waaqayyo nu dandeessisetti. Filannoon humna qaba. Maaliif konsikwensii isaa nuyi irratti bituu hin dandeenyu waan ta'eef waan barbaanne filachuu dandeenya. Istaayilii barbaanne jireenya barbaanne foloo gochuu dandeenya. Garuu isaan qabatee fakkeenyaaf Waaqayyoon alatti jireenya nu filannoon qabatee rakkina dhufuuf kufaatii dhufuuf konsikwensii isaa nu miti kan fidu. Konsikwensii isaa filannoo keenyaan dhufu. Waaqayyo wajjin jiraachuutti, Waaqayyootti laphee gatuutti, Waaqayyootti amanachuurraan kan dhufu immoo bu'aan isaa innis ofii isaatiin dhufa.
nu waan goonuu hin qabnu. Nuyi iddoo waaqayyo jedhetti yoo argamne garuu akka waaqayyo jedhetti yoo argamne filannoo gaariin isa ta'a jechuudha. Addaam akka bifa waaqayyootti erga uumamee booddee maqoota bineensota waaqayyo uumeef kan maqaa baase Addaam. Gaafa jannata Eden keessa waaqayyo isa kaa'u iddoo sana akka bulchuuf, iddoo sana akka tiksuuf, iddoo sana akka eeguuf waaqayyo kan isatti kenne. Addaam filannoo isaatiin muka waaqayyo irraa hin nyaatinaa jedheen nyaate. Kana seexanarraa dhagayeetu isa waaqayyotti kenne, poteenshaalii isa waaqayyotti gargaaramaa jedhe, isa bitaa jedhe, isa maqaa warratti moggaasan eegaa jedhe sana dhiiseetu waan biraa wajjin walii gale Addaam. Kanaaf waaqayyo gaafa dhufee isaanitti dubbachuudhaaf dhufu waaqayyo dura dhaabachuu hin dandeenye filannoo isaaniirraan kan ka'e. Muka hin nyaatinaa jedhame sana waan nyaataniif gaafa kana nyaatan immoo hin duutu waaqayyo waan ittiin jedhee diinni immoo lakkii hin duutanii isin gaariif hamaa gargar baastanii bartu waan ittiin jedheef isa kan waaqayyoo dhiisanii baay'ee fagoo deemanii isa diinni jedhe dhagaan. Baay'ee biyya lafaa kanarraa waan uumamee jirurraa waaqayyo wajjin wal arguus kan danda'u humnoota ammeenyaa wajjinis wal arguu kan danda'u nama duwwaa. Maaliif filannoon namaa kana gidduu jira. Iddoo giddu galeessa hin qabu. Namni bakka giddu galeessa hin qabu. Yoo waaqayyo irraa siqa biyya lafaatti siqa, kufaatiitti siqa, cubbuutti siqa, yoo waaqayyotti siqa immoo biyya lafaarraa fagaata isa waaqayyo jedhuun jiraata, aboo waaqayyo jedhuun jiraata jechuudha. Kanaaf iddoo tokkoon dubbisaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4-5 dubbisee akkaataa itti isaan gowwooman, akkaataa itti isaan filannoo sanarra ga'an, akkaataa itti waaqayyo isaanitti deebi'ee itti dubbate. Yeroo boqonnaa 3 lakkoofsa 4-5 boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii isin ija mukichaarraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka isin taatan waaqayyo hin beeka jedheen. Hamaaf gaarii akka mukicha gaafa nyaattan hamaaf gaarii gargar baastanii bantu akka waaqayyo taatu ittiin jedheen. Gowwoomsaa isaanii isaa erga dhagaanii booddee erga konverseeshinii diinaa wajjin godhanii booddee erga haasaanii booddee isa waaqayyo isaanirraa barbaadurraa fagaachaa dhufan. Erga seexanaa wajjin dubbatanii booddee mukichi gaarii ta'uusaa argite, amanaa deemte, itti siqaa deemte, mukuma achi jiru, mukuma sila waaqayyo isaan dhowwinaan utuu nyaatin ta'an mukuma isa gara biraa wajjin wal qixxe dubbii waaqayyo irraa ba'aa waan dhufte mukichi gaarii ta'uusaa argite. Sobaan itti jijjiire. Isa booddee hin nyaattee Addaamis akka nyaatuuf fuutee Addaamiif laatte. Deebi'ee waaqayyo gaafa dhufu waaqayyo bira dhaabachuu hin dandeenye. Gaafa mukicha nyaatanii akkuma waaqayyo isaaniin jedhe hin duutu akka jedhame qullaa isaanii argan. Waan waaqayyo isaaniin jedhe arguu dadhaban qullaa ta'uu isaanii argan. Isa jechuun maanni hafuuratti du'anii foonitti dammaqoo ta'an jechuudha. Walii isaanii arganii wal baqatan. Sagalee waaqayyoo irraa isa yeroo hundumaa isaanitti dhufee dubbatu sanarraa immoo hin fagaatan, hin baqatan. Sagalicha beeku ture, sagalee aaraan ture, sagalee dhufee isaanii wajjin dubbatu ture, sagalee aboo isaanii kennu ture, sagalee isaan gaggeessu, isaan gaa'el godhu, sagalee uumamuu isaanii ka'anii beekan turan. Gaafa waaqayyo dhufu sagalicharraa baqatan. Sagalicharraa baqatan jechuun hafuuratti du'oo ta'an jechuudha. Sagalee kana deebisee wangeelli Yohaannis tokko irratti ibsa. Sagalee isa Yohaannis ibsuudha, sagalee isaan asirraa baqatan. Sagalee isaan uume, sagalee jalqabatti ture, sagalee jiru, sagalee itti fufee jiraatu. Sagalee waaqayyoo irraa baqachuu nama oolchu miti. Sagalee waaqayyoo baqachuun kufaatii guddaadha. Qullaa ta'uu isaanii arganii nama foonii ta'anii cubbuun alaa isa booddee dhufe jechuudha. Filannoo isaanii booddee maaltu dhufe? Qullaa ta'uu isaanii argan. Isa Addaamiif waan cubbuu dhaalaan qaban. Cubbuun inni nu har'a cubbuu dhaalaa jennu Addaamiif waan irraa ka'ee nutti dhufe jechuudha. Isa dura hin jiru. Eessa ture cubbuun isa dura? Diina bira, seexana bira ture. Seexanarraa karaa nama tokkoo galeedha Roomee boqonnaa 5 irra. Akkuma karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jireenyatti dhanne karaa Addaam immoo du'ii nutti dhufe jechuudha. Filannoo.
yeroo hundumaa namni filannoo akkasii gidduu jiraata. Qullaa ta'uu jechuun ayyaana waaqayyoo irraa hir'achuu jechuudha. Waaqayyoon baqachuu jechuun ayyaana waaqayyoo irraa fagaachuu jechuudha. Har'a wanti akkas nama godhan baay'eetu jira. Filannoo keenya waaqayyoo wajjin gochuu baannee, waaqayyoo wajjin adeemuu baannee, waaqayyoo irraa dhageenyee, waaqayyoo irraa hin bannu taanaan wanti gadi nama harkisan baay'eetu jira. Authority isaanii gadi ta'an, bituu isaanii gadi ta'an, bineensa isa sila maqaa isaa itti boggaasan abboomuu dadhaban. Nama akka keenyaa nama tokko ta'an jechuudha. Waaqayyoo nama oolchuuti. Addaamii fi waan isan godhinaa jedhe sana haa godhan iyyuu malee konsekwensiinsa isatti aanee dhufe jechuudha. Har'a filannoon keenya hundumtuu humna qaba. Wanti nu filannu jireenya keenyatti, yeroo keenyatti, adeemsa keenyatti, baanee galuu keenya irratti wanti nu waaqayyoo wajjin goones, wanti nu waaqayyoo alatti goones har'a bu'aa hundi jireenya keenyaaf qaba. Waa'ee qullaa ta'uu isaanii kana waldaa tokkotti dubbatee ture. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:18 baasnee abba. Boqonnaa 3:18. Akkas jedha maqaa gooftaan nan dubbisaa. Ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame. Qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqattu anarraa akka bitattu sin gorsa. Uffata adii qoricha ija keetii akka narraa bitattu sin gorsa. Waldaa Luluuqiyaatiin jira. Waldaa Luluuqiyaa keessatti mul'ata Yohaannis irratti maali waldaa Luluuqiyaa an sooressaa an beekaadhaa waan hundumaa qaba jetti. Garuu cubbuun gidduu seetti ta'eera. Cubbuun gidduu seetti ta'uudhaaf kan ka'etu ati qullaadhaa jedheen. Qullaa ta'uu kee ani argeeraa jedheen. Qoricha iji kee jaamuu isaa ani argeeraa jedheen. Garuu qoricha anarraa bitattu siifan kenna. Nuyi bara kakuu keessa jiraachuun keenya isa kana nu gargaara. Waaqayyo in agarsiisa, hin deebisa. Kana taateetta kottuuti ittiin deebii jedhee waldaa Luluuqiyaati. Ati qullaadha. Ayyaanni waaqayyoo sirraa fagaateera. Nan arga jetta iji kee argaan jiru. Sooressa jetta ati sooressa miti. Wantoota adda addaatu si gidduutti ta'aa jira. Cubbuu hirmiitu waan ani hin barbaanne si gidduutti ta'aa jira waan ta'eef deebii ittiin jedhee waldaa Luluuqiyaati. Waaqayyo har'as deebii nu jedha. Namni jiru carraa qaba. Namni jiru deebi'uudhaaf, namni jiru filannoo isaa sirreeffachuudhaaf, namni jiru waaqayyoo wajjin deemuudhaaf, namni jiru tajaajiluudhaaf, namni jiru isa waaqayyoo ittiin jedhe ta'ee argamuudhaaf har'as filannaa qaba. Addaamii fi waan kanaan hakufan iyyuu malee nu immoo karaa addaamisa lagumataa jireenya bara baraa arganne. Addaamisa tokkoffaatiin du'a dhufe jedha. Addaamisa lammaffaatiin immoo jireenya bara baraatu dhufe jedha. Inni lammaffaa immoo jireenya nuuf fidee dhufe. Inni lammaffaa immoo poteenshiyaalii keenyaan akka nu jiraannu. Isa waaqayyo nuun jedheen isa waaqayyo nutti dubbateen akka nu jiraannu. Tokkoon keenyatti waaqayyo dubbateera. Karaarra nu buuse. Inni gaaf tokko iddoo tokko nutti dubbatame humna argateera. Ija godhateera. Adeemuu jalqabneera. Karaarratti dadhabuun jira. Karaarratti kufuun jira. Garuu waaqayyo irraa fagaatanii hafuun immoo bu'aa nama kaffalchiisa. Kanaaf akkuma waaqayyo jedhu isatti deebine ija keenyaaf qoricha wantoota ayyaana waaqayyoo nutti hir'isaniif immoo uffata adii kan nu uffachiisuu danda'u waaqayyoon gidduu jira. Ameen. Inni kun nama gammachiisa. Utuun asirratti tureenatti tola filannoo isa lammataan ilaaluu barbaada. Filannoo inni lammataa Looxiif Abrahaam. Looxi obboleessa mucaa Abrahaami. Abrahaami kakuu waaqayyootiin biyya Kaldaadota Uur kan jedhamtu keessaa ba'e. Looxi isa duukaa ba'e erga ba'anii booddee horii horatan. Horiin isaanii erga baay'atee booddee qabeenyaan isaanii erga baay'atee booddee gargar ba'uu murteessan. Warra horii isaanii eegutu walitti bu'e. Qabeenyuma waaqayyo itti dubbatee isaaniif godhe. Waaqayyo akeekee isaaniif godhe. Irrattitu gaafa qabeenyi isaanii baay'atu gargar ba'uuf ka'an. Gaafa gargar ba'uuf ka'anii Loox bakka filate. Isa nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 13:9. Kunoo lafichi guutummaan isa si dura jira mitiire Abrahaamtu itti jira. Anatti gargar baafadhu. Ati gara harka bitaa yoo fudhatte ani gara harka mirgaa nan fudhadha. Ati gara harka mirgaa yoo fudhatte ani gara harka bitaa nan naqa jedhe. Loox gara harka olii ilaalee
dachaan Yordaanus bishaan ba'ees akka qabu hamma mandara Zaariyootittis akka lafa dhaaba Waaqayyoo akka biyya Gibxi akka ture in arge. Ija isaatiin ilaale jechuudha. Abrahaam maal filchiise? Gara bitaas, gara mirgaas, gara barbaadde iyyuu filadhu jedheen. Loot immoo maal filate? Ilaalee gara ijaan isatti gaarii fakkaatu filate. Loot Abrahaam dukkaa ba'u iyyuu malee, Loot nama Waaqayyoo iyyuu haa ta'u malee, ija isaatiin ilaaleetu gara saawwolii isaatiif gara gaarii ta'u waan fakkaatu filate. Erga filatee booddee biyyi inni itti filate gaafa itti siqee ilaalu biyya warra Sodoomiif Gomoraati. Warri inni ija isaatti gaarii fakkaate filate. Har'a wantooti ija keenyatti gaarii nutti fakkaatan wanti Waaqayyo keessa hin jirre duwwaa ta'uu danda'u, iddoo badiisaa ta'uu danda'u, iddoo hammeenyaa ta'uu danda'u. Abrahaam gara barbaadde filadhu gaafa jedhuun maal jechuu isaati? Yoon gara mirgaa dhaqes Waaqayyo achi jira waan ta'eef Waaqayyo jiraannaan poteenshaalii lafa onaa jiidhaatti jijjiiruu danda'u, lafa onaa mirgisiisuu danda'u jira waan ta'eef eessayyuu yoon naqe annan milkaa'aadha. Namni Waaqayyoo wajjin jiru akkasii. Gara mirgaas fudhadhu, gara bitaas fudhadhu, gara booddees, gara fuulduraas fudhadhu, gara barbaadde fudhadhuutii fudhadhu horii keetiif naa ta'a lafa jettu. Ani immoo sarraafiin fudhadhaatti jedha. Maal amane Abrahaam? Wanti inni amane iddoon Waaqayyoo jiru hundumtu yeroo hundumaa lafa onaa fakkaachuu danda'a. Waaqayyoo keessa jiraannaan garuu dhuguma lafa onaati lafti inni fudhate. Waaqayyoo keessa jiraannaan garuu humna jijjiiruu danda'u qaba. Waaqayyoo wajjin deemnaan garuu humna iddoo sana lalisiisuu danda'u qaba. Loot yeroo keessa gaafa achi taa'u dhiphachaa dhufe. Cubbuun warra sanaa isa jibbisiisaa dhufe. Waaqayyoo immoo nan balleessa biyya kanatti jedhe Abrahaamiin. Isa kana keessa gad lixee hin haasa'u. Garuu lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 7-8 naa baase. Tafanaa dubbista. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 7-8. Looxiin nama qajeelaa isa gadhiisitti jiraachuu warra jal'ootaatti yaadaan rakkachaa ture immoo hin oolche. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguu fi waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun sababii hojii isaanii isa seeraan waliin galleef guyyaa guyyaatti isa keessatti ni rakkatti turte. Nama qajeelaatti jedha Phexros. Nama qajeelaan suni namni Waaqayyoo suni achi gidduu taa'ee waan argu sanatti lubbuun isaa hin dhiphate turte. Loot kiristaana ture jechuudha. Phexros asitti nama qajeelaatti jedhe. Kiristaanuma taane filannoon nuyi filannu Waaqayyoon alatti taanaan nu dhiphisuu danda'a. Waaqayyoon alatti taanaan badiisa warra gara biraatiif qophaa'e keessa dhannee lixuu dandeenya ta'a. Loot bara isaatti hin dhiphata ture, hin rakkata ture. Hamma dhaqee Abrahaam achi keessaa baasutti hojii isaatii wajjin waan waliin galleef hojii jiraatii wajjin walii galuu waan hin dandeenyeef waan argutti ittiin tolu ture. Jalqaba garuu Waaqayyo wajjin hin filanne waan ta'eef iddoon inni filatee dhaqee ijatti bareedaa waan tureef gaafa keessa lixee argu garuu akkasii ture. Looxiif iddoo dhiphinaa ture. Looxiif iddoo rakkinaa ture. Macaafni kun filannoodhaan kan guuteedha. Yoo dubbistan macaafni qulqulluun amma dhumaa jalqaba amma dhumaatti filannoodhaan kan guuteedha. Namoonni filannoo adda addaa godhan Saamsoon faan Waaqayyo isaan gargaare Waaqayyo isaanii wajjin ta'e ayyaana isaanii kenne haachisaniiru. Yihuudaan Kiristoosii wajjin jiraatee bara isaa guutuu gaafa Kiristoos bishaanirra deemu arge, gaafa Kiristoos du'a Alaazaariin kaasu arge, gaafa Kiristoos naafa diriirsu arge, gaafa Kiristoos dinqii adda addaa hojjetu arge, hamma dhumaatti garuu garaa isaatiin hin amanu ture. Hamma dhumaatti filannoo inni filatee adeeme. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 yoo dubbistan dukkanatti gadi ba'e. Warri macaafa qulqulluu dukkana jechuun jireenya bara baraa isa dhabeedha. Dukkanatti gadi ba'ee deeme filannoo. Hattoota warra lamaa sana ilaala. Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin bitaaf mirgatti fannifaman. Lammanuun isaanii filannoo guutuu qabu turan. Inni tokko narrabse, inni tokko filannoo gaarii filate. Kiristaana miti namichi kun. Yeroo inni itti filannoo sana filate biyyi lafaa guutuu Yesuusiin fannisi barbaaniin nu hiikiti jedha ture. Hojiin isaa immoo wombadeen ana hojii kootiif hin fannifame nama jedhu. Amantiin akkasii nama dhibu. Baay'ee nama dhiba amantiin akkasii. Waaqayyo amantii akkasii bara kanatti nurraa barbaada. Mana Waaqayyoo keessa ijaajuudhaaf isaaf tajaajiluudhaaf murtoon nuyi guyyaa guyyaatti goonu murtoon nuyi bara jireenya keenyaatti goonu baay'ee nu gargaara. Isin immoo dargaggoota. Murtoo baay'eetu isin eeggata bara keessan keessatti. Karaa keessan keessatti murtoo baay'ee murtoo ijaan gaafa ilaaltan bareedaa fakkaatu murtoo gaafa nama hawwatu baay'ee
ispeeshaalii biyya kanatti garuu waan tokkotu jira waaqayyo iddoo tokkotti ani isinin gargaara jedhee isinitti dubbate yookaan immoo harka waaqayyoo jireenya keessan keessatti argitaniitu namni harka waaqayyoo argee beeku immoo tasuma karaa biraa ta'uuf hin danda'u harki waaqayyoo al tokko nama qabnaan nama hin gadhiisu kanaaf waaqayyoo wajjin yoo godhanne isa baroota keenya booddeetti gochuu dandeenyu har'uma godhachuu dandeenya al tokko namatti deddeebi'ee wanti murtoo nama jijjiirsisu jira al tokko wanti nama dadhabsu jira al tokko humnaa gadi wanti nama jiraachisu jira waaqayyo Abrahaamiin waggaa 75 tti mul'ate mucaan sii kennaa waggaa 25 booddee dhufee waggaa 99 tti mucaa argate mucaa argatee gaafa jedhu mucaa naa kennee de ishee Abrahaam isa booddee mucaa kee fuudhii de akka tulluu Mooriyaa irratti naa qalee de tulluu Mooriyaa jechuun adeemsa guyyaa 3 lafa Abrahaam jiru mucaa isaa qaluu adeemsa guyyaa 3 utuu murtoo isaan jijjiirin duukaa deemu qanii jalqabaatti jijjiiruu danda'a ture qanii lammataatti jijjiiruu danda'a ture qanii sadaffaatti jijjiiruu danda'a ture murtoo isaa utuu hin jijjiirin mucichi immoo mucaa ga'eedha maalni gaafa achitti qaluuf ka'u abbaa koo beerri hoolaan qalame jedhee gaafa jedha gaafa abbaan isaa kanaan dura aarsaa godhu hin beeka ture kanaaf beerri aarsaan godhamu aarsaa sana waaqayyo hin dhiyeessa de Abrahaam jabaatee amantiidhaan dhaqee qaluuf gaafa godhu waaqayyo harka kee irraan kaa'in jedhe achirratti maal jedhe Abrahaam waaqayyo hin gargaara yaa'ii yirii doofaa jaaraa waaqayyo hin gargaara humna isaatiin waan haaraa arge jechuudha humna isaatiin akka waaqayyo waan biraa provide gochuu danda'a rakkinni keenya irraa adeemsa keenya nu qayyarsiisuu danda'a biizii taane waan adda addaa taane karaa keenya jijjiirrachuu danda'a waaqayyotti yoo jabaanne garuu iddoo dhuma isheetii irratti waan haaraa arguu dandeenya Abrahaam iddoo dhuma isheetii irratti waan haaraa arge waaqayyo hin gargaara jechuudha waaqayyo hin arga jechuudha waaqayyo hin oolcha jechuudha warra dhaabate hin oolcha warra isaa wajjin deeme hin gargaara warra isatti siqe waaqayyo hin oolcha Roomee keessatti waa'ee Abrahaam gaafa dubbatu maal jedha Roomee boqonnaa 4:5 irratti Abrahaam jabaatee waan du'aa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 18 dubbistaa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 18 akkas jedha maqaa waaqayyoon dubbisa Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifamne hin abdate sanyiin kee akkasin baay'ata akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'aman Abrahaam bara isaa guutuu keessatti wanti inni amane abbaa saba baay'ee ta'uusaa waan du'aan akka ka'u amantii isaatiin jechuudha du'ee du'aa ka'u Kiristoositti amane jechuudha Ibroota boqonnaa 11 irratti akkas jedha waa'ee abboota amantii dubbata gara fuulduraatti isa dhufuuf jiru argan jechuudha gaaddidduu Kiristoos isa dhufuuf jiru warra arge keessaa Abrahaam tokko du'ee du'aa ka'utti amane jechuudha gara booddeetti kanaafuu Kiristoos irraa ijaan buqqifanna Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 maa dubbistaa Kudha lama lakkoofsa lama basta. Yesuusis amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifanne. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Kiristoos isa jalqabaaf dhuma amantii keenyaa ta'etti ijaan buqqifanne jechuun fookas goonee ilaalla jechuudha. Waan tokko irratti fookas goonee yoo ilaalle waan lama ilaaluu hin dandeenyu. Akkuma Daawit gaafa dhufu waaqa waaqootaa lola namichi kun jedhee Filisxeem san waan tokko hin sodaanne maaliif Waaqayyoo irratti ija isaa fookas godhe. Ammas immoo Ibroota keessatti maal jedha kottaa Waaqayyoon isa jalqabaaf dhuma amantii keenya ta'e irratti ijaan buqqifanne. Yeroo hundumaa gara isaa ilaalla jechuudha. Yeroo hundumaa wanti nama dubbachuu barbaade kun hundumtu kana keessatti maramee galuu danda'a. Kiristoos irraa kottaa ijaan buqqifanne. Haalli jabaan jira, gadi bu'uun jira, ol ba'uun jira, dadhabuun jira, jabaachuun jira. Kana keessatti Kiristoos irraa yoo ija keenya kaawwanne Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Daani'eliin abjuu hiike gaafa jedhe mootiin sun
warri haala ilaallatan warri eedan hundumtuu abjuu sana hiikuu hin dandeenye. Waaqotiin nama keessa buufatan waaqa hin jiru kana namni hiikuu danda'u. Daani'el garuu waaqayyoon nan kadhadhaa yeroo naa kenne. Waaqayyoon kadhachuudhaan waaqayyoon barbaaddachuudhaan abjuun hin hiikamne hin jiru. Kanaaf abjuu gara fuulduraatti qabnu waaqayyootti yoo finne waaqayyo abjuu keenya ni waaqayyo sadageenya nuuf eebbisu. Waan tokko fudhatanii ture yaada. Yoo sadageenya nuuf eebbisu.